maaliif jenna har tokkoon ni maraachanii har tokkoonis qaama isaa namni tuquu hin danda'u tuungaa waan ajaa'ibaa raayii fayyemma nuti gaamii akkam goona yoo inni harkaan hin tuqajee harkaan tuquu hin danda'u qaama isaa guutuu tuquu hin danda'a. Assalaamu alaikum jirtu isin jechaa hordoftoota keenya har'aan tanas deebinee hedduu tana dhabamnee jirra. Waan online irra jaamu kanarraa guutumattuu dhabamnee jirra. Maaliif dhabamte yoo jettan waa'uma takkaa fi har'a immoo dhimma fardiitiif hin dhufe dhimmi fardii yoo maali jettan ani akkuma beektan siirii itti godhanii agartan kun amma na duuba agartan kun anidha. Har'aan tanaan bakka biraatiin jira ture dawwalanii naa himanii san dhageenyaniin hatattamaan fiigaa dhufe jechuun dawwallee waan akkasillee harka qabadheen dhufne ijumaan ilaalee jechuun fiigaa dhufe maaliif yoo jettan taate akka hidhamee jira. Akkuma tana dura agartan san yaamanii mana keessatti waa hedduu godhaa turanii qaama saalaa irraa muranii maal godhan san hunda arrauman dhagee malee quba sin qabu silaa quba qabaadhe dila kanas bakka biraa irra hin turu yanni arra dhageenyan immoo fiigatuma dhufe akkuma fiigaa dhufeen manes bakka hin beeku namni agarsiisetti dhufe gon dhufu mana namuun jiru ijoolleenis hin jirtu kophaa isaatiin nuti akkuma agartan kana mana keessa jira. Amma ganaan achi deemee waan inni keessa jiruu fi gaafadhaa yoommoo ifuun beeku waa'ee yoo naa himuu danda'e hin gaafadhaa. Sanumaanuu waa inni akkasiif hin beeku dhamee jira siiriin dhamaasanii jiranii siirii kanas gaa'ii duraanis anis mataa kiyyaaf dalagaa hin ture oggo siirii nama gootu siiriin akka nama gootuu fi waan ishiin nama gootuu fi waa hunda ni beekaa hiikullee ni beekaa salphaadha siirii salphaadha. Inshallah yoo rabbi nu gargaare ani fayyifna garuu warraaf immoo waa dhiisetti dhufe dawaachuun kanama fayyisuu fi siirii namarraa hiikan irraanfadheetu dhufe jarjaraanii akkuma iddoo dalaga irraan fiigaa dhufe malee ganeen dhufne silaa hara manaa galee dhufe fudhadheetiin dhufa ture immoo saniifuu inninis akkana keessa jira ifin beeku reefoon tanaa qubat dubbiseetiin hidhaa ajaa'ibaa hiitee kuttee anggareefun tana nini kajeetin inninis yoo harkaan tuquun danda'anii nini kajeetin dadhabee saniif ammoo waan inni keessa yeroo isin agarsiisumaaf kaameeraa kaa'ee isin agarsiisumaaf kaameeraa kaa'ee wanni godhu jira. Mee waan inni keessa jiruu fi hidhaa tanas akka itti hidhanii fi hidhaa akka miidhanii kanuma waliin ilaalu taati saniifuu mee ammaa achi deemetin mee waan takka gaafadhaati akka wayyaa fi wayyaa inni garuu wayyina waan qabuuti walumaan ilaallata. Abo, ani, wo, Mali, tadi, apa bisa? besok tuh, Anak berapa? kamar pulang di bener rajin, pulang kat udah, Boleh kan? pulang kat rajin, Nanti aku magar tangkan Rajin. Boleh kati nanti. rajin jiwa, Kamu cuy duduk ke kamar dia boleh ni. Dani, bo, kami sah. Akan namanya harkan tu pun dendini boleh. Bo, mat ini bukan sih boleh. besok tuh, Ini batu bukan sih boleh. besok tuh, Anak berapa? Ini nalai. rajin, Nalai ni. sih, besok tuh jiwa, Dawal sih video lebih. besok tuh, Dawal sih video. rajin jiwa untuk kuliah mana, rajin, Oh, tenang. Polisi kah? rajin, Kamu menjadi nanti aku magar tangkan kami satu pun menjadi. rajin, Sering jangan tiburan ni. rajin, Anak berani, anak. Jangan murani. rajin, Anak bersai pakai. rajin jiwa, Anak bersuara saya pakai. Anak ber. besok tuh. Sila lagi itu tu paper lagi. Anak tak boleh berkorban dia. Namalle wala. Namalle si wala di sini. Simple pun cikar semua dia. Yang ada si bidu. Bisham banyak. Nanti dia pun. Wanda kerja dia. Orang tu si wala di sini. Wanda gua mal tu mana lagi? Berarti. Kuyo mah di mana sih lagi rokonan? Sila ya bu. Berarti jiran. Ada apa jalan nama kau? Berarti. Anak beriu. Ni kemalumu. Berarti jiran.
sila dawaa fidadhee dhufee amman tana haada kan hundi irraa hiikuu danda'a. Tanammoo wallaan jirtu itti godhan siiriidha. Adeemsa abdiin jaaru. An sillaala jeetiin dhufe. Sillaala jeetiin dhufe. Maal? Halkan zaatana. Maal abdii jeefa kaan irraa deemu. Ani eessatti deemu. Anan tokko illee gosa irraa deemu. Haakima si geessinu. Haakima ana gosi. Eenyu fa'aa tokkoon si godhe? Hin beekan. Namoonni si godhe hin beeku. Hin beekan. Ijoolleen jiru. Ni jiran ijoolleen ta'e. Asirri. Mana gamasii jiran. Namatti jiran ijoolleen ta'e. Ati eenyu akkana si godhe nama si godhe hin beektu? Eenyu fa'aa? Isuma akkana godhe. Anuumu. Egaa isuma akkana godhe. Amma takkaatu waliin garee amma irra dhufee bara. Eenyudhaan? Anaammoo. Eega. Halaan isuma hambee horee manta. Akkuma gartan kana nuti siumaa humbiyaa kunaan jiru. Yaani tana mana wallaal jirtu itti godhe qaama isaatis tuquu hin danda'ani. Eenyu fata soddotati? Sitti naasa'u jira gama. Eenyutti? Simatti naasa'u jira bara. Anumatti moo? Maal ta'e? Harka kana meetu akkamittiin sirraa eega yaa. Maal irraa? Ati garuu amma fayya qabda qaamni yaa. Ulee fa'a. Fayyaa qabaan raabiin jedhasi. Fayya qabda. Yoo fayyaa qabaate dubaata kana maal akkana maal tokko si godhe. Sirraa raadiin jedhasi. Anti inni jeefatee. Raadiin furas. Raadiin. Harki nama gubata yoo ta'u raadiin jeefatee. kaarabaa daran nama guban. Raadiin. Irraanis yoo kun danda'anii harkaanis tuquu hin danda'anii akka malee godhan. Raadiin jeefatee. Raadiin. Eessatti hin deemanis akka hin taane keessa jirtaa baratee ammaan ta'e. Akkam keessa? Wallahi waan hedduu takka ifitti hin beektu. Yaani kan muduraalee sanii ta'e nagumaan hin deemee galee mana taa'ee dalagadhee galaa itti quba qabda. Adeemsa sararti. An sillaala jeetiin dhufee bara. Wanni hin naayimee anaama keenya hin naayimee mucaan akkana hin Maal siiman? Maal siin jenna? fayyaan qabu ni dhukkuba naan jaan garuu. Maal ta'an? Nima dhukkuba naan jaan malee akkasitti adda naan baafne garuu osoo waan akkanaati yaanii kana nama akkan godhe naan jaanii dawaa fudhadhee din dhufa ture. Mee jabana dhuna laal na irraan battee ta'e nuunu. Mee na laal. Nuti akkuma gartan galan garii annumaa wallaalee jira summaan beekumaan jiru jira. Eenyu faadha akkana si godhe? Ishii biyyoo fi eenyu? Nabran taayyaa waan akkas biyyoo jira. Waan akka? Wanta kana akkas biyyoo jira. Kiniinsi? Kiniin maal? Kiniin qaama dadhabbii fa'aa yoo qaamni dadhabbii si jiraate. Dadhabbii kam? Yaani fayya qabdaa deemu. Fayyaan qaba maal hin ta'e? Nuti akkuma gartan garii fayyaan qabinaa fayyaan qabaanaa jiru jira keessa jiru waan jaasuu faallaa godhee jiru fayyaan qabaanaa jiru jira. Dhugaa siiriitti godhanii jiranii hedduu siiriin akka nama dhamaatti siirii jechuun ni beeytanii siirii namni wallaan hin jiru jechuudha. Namni siirii hoggoo nama godhan no hayyee yaana jalaa qaba jechuun ifiinii miti siirii hoggoo nama Dua yang ini serai saja mak. Hukum kesana ke? Hukum kesana ke? Hukum kesana ke? Hukum kesana ke? Nanti kami kamu guna. Yo ini arkan itu aja, arkan itu pun dendam. Mana kasih jujur? Mana kamu? Anda kan kasih jujur. Mesti sesuatu. Aku kasih jujur tiur. Aku cerah kana. Hasilnya badan apa? Badan apa sih? Badan. Agak terlalu. Agak terlalu. Badan ada. Wala kami jewer. Mata biji baru mina kasih jujur. Mina. Mata nak biar mata. Mina nak kami jewer. Mina nak. Tukun dendam, mucak awam isa butuh dendam. Ada di mana mucak nak kerja ada di teluk apa? Mila indo, mila mata ya. Mina nak. Mia kama aku dulu, mia boleh yang kiri, mia kama aku dulu. Mia warri asuman warri format beita. Negara itu berbalik. Anis zaran terkau mau dapetin selaman dan nama wajib dufe. Hangga tekan deh satu, negara sedang. Lalu bos, mia wajib kita. Kami isa butuh tu punten. Siri badu tu orang ni, siri badu siri cuma siri tanah siri irham tu malik jannah. Har tokkon ni marachani, har tokkonis kami isa nam tu punten tu, tu gawana jai badu.